miti shukkutii harka qabatanii sodaachisutti jiranii yoo amma harka baatee ijoolleen tun isa kana dhooyte ijoolleen kasaaraa biraa seenti sababa keenyaatti mee dhiisaa ammallee numaan karadhaa dhiisaa abdii dhiisaa abbaas meeyyatti dawwalee yaadoo fiti alagaa waltumsiisuun bareedaadha kanatti. Video kajalatti waraabni akkuma isaan viidiyoo irraa waraabanitti nulee irraa waraabna seera waraabni. Viidiyoo irraa waraabu jirtanii galatoomaa isin. Miciyyaate siin finnaa hin tuqini siin jennaan galma oguma san kuttee deebitee asuma san namatti fiddee dhufteemi. Abbaas meeyyaa dubbadhu irratti irra jaalaa dubbadhu. Utumee yaaddo yaaddeessa nuti waliin dhiigaanuma wal jabeessa. Bas wayya har'a deemtee harka kee galtee jirta. Yaaddoon eessa jira? Yaaddoon eessa jira? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota fi daawwattoota ergaa guyyaa har'aa nama yaaddoo sabaa fudhataniin achi buutee isaa dhabamsiise harka keenya galchinee jira. Akkuma argitan to'annoo keenya jala oolee jira. Ergaa akkuma isaan viidiyoo yaaddoo irraa waraabanitti miidhaa hedduu irra gaggeessaniitiin viidiyoodhaan deddeemaa turanitti har'a ammoo taraan teenna. Abbaasuma jechuudha. Guyyaa har'aa nama sadii hin qabne afaan isaa hiinee akkuma argitan kana taaksii keessa kennee dhufnee jira. Gara manaa galfannee nama yaaddoo sabaa jedhamu beektaa? Maali dubbachuu dadhabde? Yaaddoo sabaa beektaa? Waan si gaafatan takka takkaan himtu taanaan kanas guute kanaaf kanas as gajiisu ta'a. Maaliin hirmaannee maal ta'e? Maal agarra? Yaaddoo sabaa eessatu? Yaaddoo sabaa kun kamiin? Yaaddoo sabaa barbaanna manu gabaabumatti. Yaaddoon sabaa eessa jira? Ati eenyu otiinka? Eenyu ta'e wala? Eenyummaa kiyya baruu fedhiinsa. Hariiroo kee fuudhee xingaartii yoo keessa siimu? Isuma Simbeen utuu simbee keessi qabamu. qabamtee Guyyaan akkasii keessa oolchee dhiisamayyuu. amma ati nama guddaa silaa gara biraatiin sojinaasaa nama guddaadha kabajaadhaan nama abbaa keenya ta'uu danda'u yaaddoo sabaa bakka inni jiru nu baase yookaan ammootu tarkaanfii biraa irratti fudhata. Agartaan kana. Yaaddoo sabaa kan hin beeku obbo. Dhaabbaaseen inni nama guddaadha. Sitan agartaa miti. Itti jarjaruun qabdan. Kuni amala diinummaati hin jarjarina suuta itti gaafata. Hin beeku siin gaafata. Yaaddoo sabaa eessa jira? Hin beekan beeku. Eessa jira yaaddoo sabaa? Ni beekamu. Akkas taanaan bakki inni jiru naaf himi. Iddoo inni jiru naaf himi. Hin beekamaa yoo ta'an iyyuu eessa beekan? Akkuma argitan yaaddoo sabaa bakki inni jiru hin beeku jechuun jira. Haadha manaa yaaddootti dammatu yoo amma bilbileetiin hin ture haati manaa isaa karaa jirti dhufuuf jirti. Akka haati manaa yaaddoo sabaa nuun jetti goon. Ajjeesaa jennaaniin nu harka jira ni ajjeefna. Amma yaaddoo sabaa bakka inni jiru naaf himi. Eenyuun harkaa jiraatu bakka fixaa jiraatu dhaqee fuudhuudhaaf hin qophiidha. Bakka inni jiru qofa naaf himi. Kasiima yaaddoo sabaa na qabsiise. Kenni as kanatti. Kijibeen akka kennite nama dhuunfaatti kennite sobiin ati nama guddaadha. Ani kijibatti akka hin barbaadu. Dhugaa qofa naaf himi. Ayi. Yookaan ammoo tuyyuu Abboo yoo dhuftee mana dhufta malee dhugaan as jirti. heeratti kennan. Seeratti hin kennin dhugaa. Heeratti kenne. Seeratti hin kennin dhugaaf naaf himi. Ayi. Yaaddoo sabaa eessa jira? Namatti kennan. Eenyutti kennite? Ani nama biseetiin itti kenne suuraa dhibba shanii nama kenneeti. Eessa jira namni sun? Maal beeku bootaa keessa hin beeku mallaqa waan namatti kenneeti. Mallaqa meeqa kenniteef mallaqa? Suuraa dhibba shan. Namni sun eessa jira? Maal beeku bootaa inni kennu. Eessa akka isaan keessan hin beeku? Kompoora bisaa dhaana isa Si dhiisuuf. ijoollee xiqqaa jedhama bata bu'uura laa kanaa dhumeeti. Maaf deemalisa. Laa dhufu jira. Meeshaa keessa hin dhokadhaati. Mana. Deemu dhabu. Eenyu? Eenyuun? Jaartii yaaddoota. Armanaa isaati. Seen. Seena kottu. Haa maaliif na yaamtan? Wanti si waamaneef moo?
Sakan beta. Hai, abbas maya kabdani. Ah. Hai, abbas maya mera yaaddo ni jira. Kasada akkuma waadaa siif gale kun abbas mayyaa qabeetiniin hidhee akkuma ati waan barbaadde gaafachuu dandeettam. Aywa, ati galatoom. Gaafadhu waan barbaadde gaafadhu. Egaa abbas maya naafeeti maal waliin jennee yaaddoo nama itti bitte maal naan jette? Deebisi. Waan gaafatan. Naafeeti maal walii galle? Miyyoota si barbaadaa si fedhan miyyoota baala kee deemtee hin barbaaddattu yaaddoo namatti bittee fuuta? Maal baramatti bitta? Dubbara kanaa jirtee jaartee keessaa miti. Miciyyoota si finna. Hin tuqini siin jennaan galma oguma san kuttee deebitee asirma san namatti bittee dhufteemi. Alagaa wal tumsiisuun bareedaadha kanatti. Viidiyoo qajeelatti waraabne akkuma isaan viidiyoon irraa waraabanitti nullee irraa waraabna seeraa waraabne. Viidiyoo sirraa waraabuu jirtanii? Galatoomaa isin. Dubbara kaafaa hin maali afaan kumbii si dhaate? Silaadhaa fi ilmoo ta'e takka faata kan hunda nagootaan. Sitti madheetiin ani tumeeyitii mana keetitti atuun irra tumteetiin jette san Ayyee. gafuudheetiin na kuffisee na tumeetiin ilmoo kiyya fuudhee anallee tumee jedhe san Ayyee. saantu waraana baduu dideetiin qabsiiseetiin mallaqa nyaachiseetiin. Dhiigaa masiinjee dhiiraa alaa seera deemaa akkana si geessina siinjee moo akkam hanga sadiitti maal barbaadda? Arii nama guddee. Aari nama godha amma eessa keessatti amma isa. Isaa keessatti hin beekuun jedhe barbaadaan aan biteetiin itti hidheen. Aatii nama guddaadha inni aatii nama guddaa kana taatee akkamitti nama bittee ilmoo hidhaa geessitee bittee inni jiru hin beekun afaan oromooti kun. Afaan oromooti kun. Aadaa abbas mayyaa gaafii gaafatamte kamuu seeraan deebisi. Egaa afaan kamiin bittee jiru hin beeku akka jedhu Maqaa keessa si sodaachisuu qofa osoo hin taane sirarraaseetiin si jala qaba. hayyammaa ta'e hin hayyammaa ta'e bikkee yaaddoon jiru haa. Boodaa kana keessa hin beeku. Akkam boodaa keessan hin beeku sammuu kamiin akka beekuu dandeessa. Ati kolleen qaamatti boodaa keessan hin beeku beektu. Maallaqaan akkamitti eessa jiraan jabara amma boodaa keessan hin beeku. Atillee gaa boodaan keessumatti dabamtee asuma qillimtaa taa'ee. Akka isin viidiyoo martanii baara geessitee baara darbideettanii viidiyoo dhageeffaddeetiin jira naafidee jira abdiin. Saniifuu ammaan tanatti itti dawwalte amma yaaddoo asitti arguun barbaadan. Ammaan tanatti. Dandeetta. Dandeetta ammaan tana maata ishee leetitee fahaa. Gara biraatiin haasawita. Haasawaa biraa feeta. Abbaas mee dubbata kamana mee laatan jetta sitti bari gurraa banna. Maali kun dubbatu? Akka maali dubbata kamitti jirre. Teessee mee biyyee wayaasi siine. Dubbadhu. Yoo rabbi maal jakaanii tani qumbee kan keessan maal inni waan guutuu ta'u. Afaan isaa banaa eegoon. Dubbadhu. Laalaan. Eessa keessa dawwaliitii fiduun si jiru jira bar dawwaliitii fiduun si jiru jira. Meedii sammaan tarmee haa dubbatu afaan sitti dubba jira ijoollee saraan dhabka jira dubbatu bikka inni jiru fiduun si jiru jira bar. Yaaddoon eessa jira? Boruuti bilbila amma daqiiqaa kana keessatti si dawwaltee bitta. Boruu immoo as teenyu si eegganna. Boruu dabata. Dubbata yoo taaneen. Sirraa barbaadu lubbuu namaati. Gatiin lubbuu moo dhugaatti lubbuu? Hayyee. Lubbuun manamaatiin kafalan. Dubbata namaa jechuun nama eeda. Mee raachii amee afaan waan dubbata raachii amee shi. Biqilaa ta'e baala bikka ishiin jirtu barbaadatte malee maal hin qaree miti. Ilmoota mee biraachuu guddifate. Keef jaanii magaalaa kana guutuu yaadda malee namni jiru. Abbas mayyaa ta'u masii. Kabajaa fi gooniiti kan himman tana amma ta'uun ta'anaa bilbila. Bakka yaaddoon jiru baasii yookaan ammoo mataa si facaasu. Amma bilbila qaalichaa as kan hunu. Bakka yaaddoon jiru baasu yookaan mataa si facaasu lamaan keessa tokko bila. Bakka inni jiru nu fidu. Akkasuma yaadbanu. Boru balli guunamaa dafa si jira. Eegaa mana. As kaameraa irraa jiru. No. Gaggeessi. Gaggeessu. Dhaabaa mana akka aaranii kan darban jette Oromoo dhaabaa abbaasuma yaadni dawwalta moo hin dawwaltu. Gandarra yookaan deemee barbaadu jiranii. Mana kaya hoggomee kan deebi'u jira. Mana kaya dhiistee isa mana kaya keessaa kotteeti. Wanni mana kaya keessaa yoo isa waan takka hin godhin mana kaya keessaa maaliif baafatti? Kanaaf isa waan godhan hin godhe. Isa waan godhani maali ati maali manaa baafattere? Ati manaa maaliif baafattere? Mana gadi kan deemu. Mana hoggomee guyyatti hoggomee qaba mana kaya oolaame. Dalagaan qabu. Dalagaan qabu dalagaa irraa namni manatti hin galu. Sa'aatii mee garaan hin galu. Sa'aatii ati galtu maalitti hin beekan hoggomaa qaba mana kaya kan manaa baafattee jirte biifuu. Dalagatti deema gamaa mana hin ta'u.
Enggak ada. Nama hidup di mana? Dhimma kanaa waliin sobnu dhugaa nuti. Dhimma dalagaa keetii nuun ilaallatu yaaddoon isa jira. Ini kita dah sini mah. Isa dalaga rahita di jombe dalagata. Sini mah. Nuti meya. Sini. Mana sini? Di sana anak di sini. Ada yang terlebih itu tak tahu harga itu punya. Di sini bila tahu anak jadi. Nam tuku. Nama tokko yung amma dada walitti sagalee isaan dhageessisee jiru. Nuun taphachuu jirta afaan beekaasuu jirta. Amma ta'e sagalee isaan dhageessisee jiru. Afaan nagaatiin si gaafa. Kalau kamu jadi lagi. Oke sini. Sini lagi ya. Baal mau iklan kutan. Hari ini lagu Kana hundaayyuu kasii godhu jiru gocha keeti. Hojii ati hojjette. Waan ati hojjette sii deebi'aa jira. Yaaddoon eessa jira? Bakka yaaddoon jiru baasi. Yaaddoo bakka inni jiru. Abbaasuma yaa dubbadhu irra suuraa jaalaa dubbadhu. Abbaasuma yaa dubbadhu irra suuraa jaalaa dubbadhu. Inni kana akkas gaafa dubbadhu. Yaaddoo bakka inni jiru. Karaa inni jira jedhee haa dubbatu. Abbaasuma yaa dubbadhu siin jechuun jira. Dubbadha afaan maasi ta'e. خلاص ديس خلاص ديس بكاين جيرو هيني جيبر تماني ما كم جيت هارك كم تيسنا ما كم تيسنا كفكان هي أباك جات فكات نت فكاتا يا أباك إنها تاني نوانا كم يكمل دلنا أبوه تروما ميتي روما ميتي yaaddoon Oromoo akkamitti Oromoo irratti kana raawwata? Oromoo ofii abbooti malee fakkeenyaaf ofii kennaa waan silaa sirriitti yoo itti dawwaltee yaamtee alagatti akkamitti kennitu? Bilbila biraa qabu ilma Oromoo. Bilbila ni qabna haara qabatti naati sagalee irra beeksisiisi hin jira. Bilbila keessa jira. Amma baasmee jara sadeen kana siraa hin dhorka. Amma yaaddo fiduu ni dandeessa deemtee. Hin fidu. Maaliif hin fidu? Intalatee harka qabdee lukkanattee. Isa fuudhe. Akkamni fuudhe maal kaameraa irratti affattee jirta? Nayti irratti na harka jirtu jeega. Maal intalli ta'e meeshaan taane bikka namni kaayatee akkanni fuudhe ijatee hin agartee? Ijatee lamaan hin agartee? Isa galee intalatee bikka keessanii fidatta amma ni dandeessa maamar ijoollee isaa hin dhorkanii fidda. Na jettani yaani asi duubete jechuudha. Filannaan ni tutere. Talati yaabi. Abbaasumee yaasiin karaa jira tolaa fi Du'ataanaan ni tutara. Asin natu elammata ittima maan naan biban. amma bara osoo teessee nan eeggatin si haalata godhe isa kamanaaf fuudheeti yuunivarsiitii haalata godhe malee amma yaaddoo miti bara haalata guddaa si qaba. Kanatu meeqa? Amma ijoollee siraa dhookutti jira ammallee siraa hiikanii amma yaaddoo fiduu ni dandeessa. Yaaddoon bitaa intalli naa fiddaa. Intalateen akkamitti ati? Isa fuudhanii. Inni kan fuudhe jitetti nagarteeti. Isa deddeemaa. Adeem gurgurte sanaddaate adda bahaa kutte. Maxaafatti hin deemeen. Tamataa maqaa saleeshin tara kujjin taataama sammaa jiraan qabatti. Hayyee badii qabaachuu baate mana isaa dhiiftee mana ramaa baateeti. Dalagaa. Dalagaadha. Haa dalagaa arba ishiin zaadii damee afur daleeta. Zaadii damee afur dalagaa sante. Tamaani. Bultii. Bultii sante dalagaa. Takka dalagaa namni guddaan bultii dalaguna gara nuti dhalaa agarre malee. Kompiitara dalagaa. Kala sammaan tana ijoollee siraa dhoorke haayitiiti. Yaaddoo miti. Yaaddoo miti. Mee dhiisaa ammallee numaan karadhaa dhiisaa abdii dhiisaa. Abbaas mee ati kan wal yaaddoo fiti. Jechuun kan keenya yaaddoo fiduun fidda yookaan ammoo Abbaas mee yaa itti kan walii gurbaadhaan fiti sagalee na dhageessistu. Ijoollee siraa dhoorkutu jiran. Asis kan jiru amma facaasa. Abbaas mee yaa mirqaattee jirta? Ni mirqaatte? Maal mirqaana maal? Mirqaana baannee na si miree. Maal hin Bikkaanii bikkaatu hin jiru miree. Yoo mirqaana baate maal dubbanne afaanii? Jechuun akka ati isa fuutee viidiyoon harkee ati waggaa isa fuutee inni fuudhee miyyoo ta'e quba qabda agartee jettee. Inni maal jedhe? Maal jedhe maal? Wanta kayyoo quban qabu jedhani miyyoo isaa zaman adda baane. Saada akkasitti. Intala ofii bakka keenya barbaadu. Fi barbaada namarratti dhaabbata. Ammoo asitti deebisin taasisan immoo deemee barbaadan. Yaaddoon gaafa asitti deebi yoo hin talisan yaaddoo biraa dhuftee fudhachuun mirga qabda. Fuunee si kenna. Waan ijaa'in harkii jaalala nama fidda. Intala san deemu bakka hin jirtu hin beekne. Yaaddoo ammoo akka qabdee irraa qabdu sana.
yaaddoo fiddeetiniin intala san deesii barbaada. Yoo akka Oromummaa taate. Sanuu Saraa nama biraa taatee amma nama fakkaatu taate waan kanaan bashak godha. Ammoo ani hiriyaa abbaa kiyyaa taatee kan harkis hin dha'u ni fiddamoo hin fiddu. yoo Oromummaaf taate yaaddoo fiddeessi deebiftee intala san wajjin si barbaada. Gurbaan asii hoteellee akkuma ati nama bittisan nama sibbitu hote. Nama sibbitu hote nuti akkuma ati alagaa harka isaan alagaa harka keenye alagaa si jeesti nuti sin ajjeemu akka biraa laata. Alagatti si kennuu barbaada. Yaaddoo bakka Amma dawwaliiti yaam. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kun har'a abbaa sumeeyyaa qabanii hidhanii har'a akka yaaddoon ijaan agarree laalutti jira akka yaaddoo harkee takkatti yaadu jira bilbila uummataatiif fidennaan didee isa bikka jiruu si mennaan didee nuti miyyoo isaatti bikka isii jirtu beeku bikka inni kaa'een beeynu. Anaatu irraa dhorku jiran geemne jennee tumu jiranii ammoo irraa dhorkatti jira nama guddaadhaan ajjeesin ayati irraa dhorku jira yoo akkuma caljee kanaan akkanumatti caljee ani keessee hin jiru hanga yaaddoo fidee asna bira dhaabu inni sakkarma hidhaa bikka tan bira ta'a. Waliin isarraa dhorku jiruuf nama guddaadha inni yoo nama guddatti bollaalet nuti akka abbaa keenyaatti ilaalle jeetiin irraa dhorku jira ijoollee yoo akkanuma haala kanaan itti fufee dubbachuu didee asuma hidhaan bira ta'a hanga inni yaaddoo as fidu inni siidhaa tarraanii nu nyaatu dhug jimaan afaan jiru kunillee kun akkanumatti afatti afaanitti isa goggoguu ta'a. Diin dheengadda imaamata maratee deemaa yoo ammoo wallaaltanillee jeeti dheengadda waadaa naagalee yoo nani abbaa sumeeyyaa asi bira dhaabne ji'ee kutee kun akkasumatti waadaa guuttatee abbaa sumeeyyaa hidhee kun akkasitti na yaamee jira. Isa qofaa miti akkuma namni Oromoon guutu jetti hiriyoota isaa dabalatee qabanii hidhanii kanatti as kaanii jiranii ammallee yoo inni yaaddoo himuu baate akka himsiisan abdiin irraa qaba. Maantaanis shukkutis as kannaadha miti. Kana uumu biraatiin malee waan shukkutii harka qabatanii sodaachisutti jiranii yoo amma harka baatee ijoolleen tun isa kana dhohite ijoolleen kasaaraa biraa seenti sababa keenyaatti kanaafuu irraa fuudheetiin jira. Atillee namlee kanatti hanime. Ijoollee sana harkaatiin jira itti yaaditi bikkuma tana ta'e asii hawwan hin jiru itti deemu hin jiru as deemu hin jiru asuma reedhaa kana ta'e itti yaadi fakka argimaan kunillee si afaan hin akka birraa laaltu. Hangamma yaaddu dawwaltee as bira dhaabdutti. Afaan isaa hidhaatti deebisaa jimaa isaati wajjin asumatti deebisaati.